Akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii na hubadhaa dhiifama godhaan isiniin jedha. Marsaa 12ffaa warri yaalaa turtan amma yoonaatti warra qarshii gashtanii isiniin deebisa. Kana booda warra qarshii gashtan garuu sa'aatii kana jechuudha. Harri Seeptembarii 6ti. Seeptembarii 6tii kaasee warra gashtanuu marsaa 13ffaatti isin jalaa darbuu danda'a. Amma danda'ame garuu isiniif kutaa. Kanaafuu kana hubattanii gaafa galchitanuu waan marsaa 12ffaa isiniin kunnes akkana komanne isin jechuun barbaada. Kanaafuu share naa gochuun comment like naa gochuun waan barbaada yaada keessan comment naa gochuun na duukaa bu'aa hordofaa yaada keessan naaf ibsaa isin jedha. Ayyaanni ayyaana gaarii bara milkaa'u isiniif haa ta'u, bara mo'ichaa isiniif haa ta'u, bara gammaddanuu, bara itti milkooftan, bara waan hojjettan, bara waan yaaddan qabattan isiniif haa ta'u. Jaarsa abbaa miti kana caalaa isiniif haa ta'u. Rabbi isin eebbisu jedha. Galatooma.